برنوتا سينا كتات الكفا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسب إرجم ربي عليه الصلاة والسلام هنجا يساه فزده هنجا يساكم عقبده. إرجم ربي عليه الصلاة والسلام محمد إلما عبد الله القرشي العربي تهو لساني. محمد إلما عبد الله كم قص لساني قريشي قص عربا إراتاتي تهو بيكو لساني نما هندرتو دركما. نسب إساني أمو هقا عدناني تبيكون فرد الكفاية جام. فرد الكفاية جتشونيس دركما يو غرين نما برته غرين نما ترابو جتشورا. نسب إساني هنقا عدناني تي irratti walii galamaadha. Ulamaa'in hundinuu irratti walii galamaadha. Wal dhabbiin jidduun jiru jechuudha. Ammoo Adnaan irraa kaasee haga nabiyyi Rabbii Aadamitti irratti wal dhabamaadha. Garuu sanuma wajjiin gariin ulamaa'idha dubbatanii jiran. Sunis akkuma amma dubbannu fakkaata. Isaan Muhammad ilma Abdullaahi ilma Abdul Muttalib ilma Haashim ilma Abdu Manaaf ilma Qusayyi ilma Kilaab ilma Murra ilma Ka'ab ilma Lu'ayyi ilma Ghalib ilma Fihri ilma Malik ilma An-Nadri ilma Kinaana ilma Khuzayma ilma ilma Mudrika ilma Ilyas ilma Mudar ilma Nizar ilma Ma'addi ilma Adnaan. Hanga asitti irratti walii galamaadha. Garuu kanaan booda irratti wal dhabamaadha. Adnaanis ilma Udad jaama akka gariin ulamaa'idha dubbatanitti. Ilma Udadis ilma Muqawwim al-Muqawwim ilma Naaxuur ilma Tadayrah ilma Ya'rub ilma Yashdub ilma Naabit ilma Ismaaciil ilma Nabiyullaahi Ibraahim alayhim assalaam ilma Taarah kunis maqaan isaa kan ittiin beekamu Aazar jechuudhaan beekama. ilma Naaxuur ilma Saaruuc ilma Raacuu ilma Faalaq ilma Caybar ilma Shaalaq ilma Arfaqshad ilma Saam ilma Nabiyullaahi Nuux alayhi salaam ilma Lamak ilma Mattuushalaq ilma Akhanuuq kan jedhamu kunis kan itti beekamu Nabiyullaahi Idriis jechuudha akka gariin isaanii yaadanitti. ilma Yardi ilma Mahliil ilma Qiinan ilma Yaanash ilma Shiith ilma Nabiyullaahi Aadam sallallahu alayhi wasallam. Nasabni kun akka Muhammad ibnu Isxaaq hayyuun seenaa dubbatetti riwaayaa garii keessatti kanaan akkatti lakkaawama jechuudha. Nasabni kun akkuma dubbanne haga Adnaanitti irratti walii galamaadha. Waan san booda irratti wal dhabamaadha. Garuu sanuma wajjin haaluma kanaan dubbatan. Hubachiisa. Qurayshiin akaakiyyoota ergamaa Rabbii keessaa isa tokko. Ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam gosti isaanii Qurayshidha. Qurayshii yeroo jennu abbootiin isaanii Qurayshitti deebiti jechuudha. Qurayshii jechuunis akaakiyyoota isaanii keessaa nama Fihr ibn Maalik akkuma amma akaakiyyoota isaanii kan lakkoofne keessatti Fihr ibn Maalik nama jedhamutu jira. Maan isaanii warreen zariin isaanii warreen isaaniitti deebu Qurayshii jedhamuudhaan beekaman jechuudha. Darsiin tokkoffaadhaa yookaan kutaa tokkoffaadhaa kana fakkaata. Haga darsii lammaffaarratti walitti deebinuu nagaan tura.